maqaan odeessa jedhu kun warri Giriik afaan Oromoo dubbatu afaan Oromoo Giriik keessa ture moo Fara'oon tokkoffaan Minaasedha. Maqaa kana lachuu warra Oromoon baafachaa jira. Kanaaf jecha oriijinaalitiin afaan Oromoo maal agarsiisa? Uummata Afrikaatiif Oromoon hangafa ta'uu isaa agarsiisa. Nagaa bultanii nagaa jirtu uummanni keenya akkuma kana dura isin beeksifne kun sagantaa Michilee miidiyaa irratti seenaa uummata Oromoo walii wal qabatee waan waadaa walii galle walii dhiyeessuudhaaf dhiyaannee jirra. Isa dura garuu akkuma aadaa Oromootti Oromoon waan ittiin beekamu keessa waan hojjetu irratti waaqa isaa kadhata. Akkuma kana nutis ooda waaqaa baafnee gara sagantaa kanatti seenna. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, sababa nu haa baasu, balaa nu haa baasu, dogoggora nu haa baasu, irraan dhufaa jalatti nu haa baasu, jalaan dhufaa irratti nu haa baasu, kan bitaan dhufe mirgatti, kan mirgaan dhufe bitaatti nu haa baasu. Bakkalchi bakkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u, adamtuun deettii haa ta'u, duunni dallama haa ta'u, barbadaan sugaa haa ta'u, booruun gabbina haa ta'u, ofataa bobba'anii dhalaa haa galanii, kormi cirrii haa ta'u, rimaan haphee haa ta'u, dhugaan tulluu haa ta'u, dharri sulula haa ta'u, gadaan gabbina jenneeti sagantaa keenya jalqabnaa jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura isiniin jenne har'a sagantaa mata dureen sagantaa keenya egaa waan baay'ee seenaan Oromoo barreeffamaan kan jalqabu waan Qees Baayiree irraa ta'eef yeroo mara maqaan isaa ka'uun dirqama ta'a. Akka inni jedhe sana uummanni Oromoo bishaan keessaa galaana keessaa ba'e moo Afrikaan alaa dhufe moo akka inni barreessee kitaabni isaa kun amma nu harka jiru kanatti jedhamoo dhugaan Oromoo maal fakkaata kan jedhu uummanni Oromoo Afrikaa keessatti maal ture isa jedhu waliin ilaaluu yaalla. Akkuma kana seenaa argama dhala namaatti uummanni Oromoo nama waaqatu uume kan jedhus ilaalu akka saayintiittis waan dhufaa darbaa jijjiirama suutaatiin dhufe jedhamu kana waan itti ilaalu baay'een hin jiru. Kanaan ittiin ibsuun uummanni kun uumama hundaaf kabajaa qabaachuu isaati. Margaaf, lafaaf, biyyeef, mukaaf, bishaaniif, ilbiisota lafa jiraniif waa hundaaf uummanni Oromoo kabajaa qabaachuun iddoo guddaa uumamaaf qabaachuu isaa kan agarsiisu waan ta'eef uummanni Oromoo eega akka sabaatti gadi ba'e. Egaa sabni tokko kan dhufu maatirraa. Maatiin uummata Oromoo hore kun jalqaba uummata Kuush warra jedhaman, warra Kuusaa, warra Gibxii durii jedhanii, Ashanti Ijiptiyaan, Ashanti Nuubiyaan jedhanii wantoota barreeffama adda addaa fi bakka adda addaatti arginu irratti warri kun Oromoo ta'uu isaanii waan karaa baay'atiin waan ifuuf uummanni Oromoo har'a waan Nuubiyaan ittiin ibsamu, waan uummanni Gibxii gurraachi durii ittiin ibsamu, waan Afrikaan guutuun ittiin ibsamu guutuu har'a mana isaa keessatti of harkaa qaba jechuun hin danda'ama. Kan ammoo karaa baay'ee ilaaluu waan danda'amuuf uummanni Oromoo uummata hundee Afrikaa, uummata hangafa Afrikaa, uummata qaroomina Afrikaatiif hangafaa, uummata Afrikaatiif hundee ta'e ta'uusaa har'a yoo qoratames kan mul'atuu fi kan bira ga'amu yeroo ta'u teenyee ilaallee arguu kan dandeenyu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf uummanni kun Afrikaa keessatti uummata hangafa waan hundaanuu har'a uummata Afrikaatiif mallattoo ta'uu danda'udha. Akkamitti yoo jedhame afaan Afrikaa keessaa har'a afaan Afrikaa keessaa afaan qulqulluun afaan sabni miliyoonni 60 ol dubbatu afaan tokkichi kan namni miliyoonni 60 ittiin walii galu kaleessas ture har'as jiru afaan Oromoo qofaadha. Afaanonni baay'een afaanota birootiin walitti dabalamaniiti afaanota warra Roomaa, warra Laatiin, warra Ibruu, warra Arabaa, warroota gara biraa mammakataniitidha Afrikaa keessatti itti fayyadamaatii jiru. Fakkeenyaaf afaan Kiswaahilii Afrikaa keessatti guddichi sabni Afrikaa bal'aan irra dubbatu afaan oriijinaalii Afrikaa miti. Afaan Giriikotaa, afaan Ibrootaa, afaan Roomaa, afaan Pershaa jechoota kanarraa walitti qabaman kan of keessaa qabudha. Afaan Oromoo garuu afaan nama biraatiif dabarsee kenne waan biraa nama afaan biraatiif liqaa kenne malee afaan biraarraa waan liqeeffate hedduullee hin qabu. Uummanni Oromoo immoo wantoota kanarraa fagoo waan jiraniif koloniin Roomaa, koloniin Pershaa, koloniin warra
Arabaa hedduunsaa naannoo gaafa Afrikaa kanarratti deemaa ture uummata Oromoo corroksuu, balleessuu, dhabamsiisuu, afaan Oromoo dhabamsiisuu hin dandeenye. Kanaaf jecha oriijinaalitiin afaan Oromoo maal agarsiisa? Uummata Afrikaatiif Oromoon hangafa ta'uusaa agarsiisa. Kanarra darbee lafoonni maqaan lafaa, maqaan lagaa, maqaan tulluu, maqaan namaa, maqaan mukaa Afrikaa keessatti argamu guutuunsaa yoo hin qoratamin irraa hanafe afaan Oromootiin kan moggaafamanii wanta baay'ee kaasuun danda'ama jechuudha. Uummanni Oromoo Afrikaa keessatti akkaataan qubannaa isaa maatiin yeroo wal horee booda maatiin dhalatu quxisuun hangafni qe'eetti naannoo ciciisatti maatii isaa waliin ijoollee xixiqqoo guddisuudhaan maaliidhaan namoota dullooman kunuunsuudhaan taa'a. Quxisuun irraa deemee lafa qabata. Ammas inni iddoo sana ga'e ammas hangafni qe'eetti hafee quxisuun ammas siqee lafa qabata. Akkasittiin uummata Oromoo irraa uummanni Afrikaa guutuutti faca'e kun gosa Oromoo akka ta'e karaa baay'ee qorachuudhaan mirkaneessuun hin danda'ama jechuudha. Uummanni Oromoo akka warri seenaa Oromoo barreessina jedhan Oromoon jaarraa 16ffaa keessa gara Itoophiyaatti dhufe jedhanii waan baay'ee seenaa dhugaa hin taane barreessan sun kijiba ta'uusaa kan dhugaa jiru wajjin waliin fudhanne ta'uusaa kan nu agarsiisu waan kanaan ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf Oromoon akkuma waliigalaattu uummata Afrikaatiif mallattoo guddinaa, mallattoo qaroominaa, mallattoo ogummaa fi mallattoo gabbina Afrikaa kan agarsiisudha. Aadaan uummata Oromoo uumama hundaaf waan kunuunsa godhuuf Afrikaan giriin taatee kan hafteef aadaa uummata Kuush, aadaa uummata Oromoo Kuush kan jedhamu uummata Oromooti wanti biraa hin jiru. Kuush kan jedhu kuusaa kan jedhu irraa dhufe. Kana afaan Giriikiitiin, afaan Ibiriitiin, afaan Kooptik warra dhimma amantii Juudii kanaan wal qabatee barreeffame irratti namni hundumtuu seentanii ilaaluu dandeessu. Shaamiti kan jiru qubee shaa osoo hin taane saadha jechuudha. Isa booddee dhawaataan eegii Baabilii fi kitaabni Quraanaa barreeffamuu jalqabee wal qabatee waan sanarraa maqaa Itoophiyaa jedhamu achi keessatti Itoophiyaa jechuun immoo uummata fuula gubataa fuula gurraacha, uummata gurraachi kun immoo Nuubiyaadha, Nuubiyaan immoo Kuush jedhanii bifa kanaan waan tarreeffamee jiruuf sanarraa ka'ee Kuush jechaa oola namni. Haa ta'uuti kuusaa kan jedhurraa dhufe. Kuusaa jechuun sirna gadaa Oromoo keessatti sadarkaa mataasaa kan danda'e kan qabudha. Akka uummata Oromootti namni tokko yoo dhalate gadaa keessatti mucaan gaammee xiqqaa, gaammee guddaa, dabaloo yookaan dabballee, foollee, doorii achumaan luba ta'a jechuudha. Luba booda yuuba ta'a. Yuuba booda yuuba lammaffaa ta'a. Yuuba lammaffaa booda umurii isaa waggaa 72 booda kuusaa ta'a. Kuusaa yookaan saglii ta'a. Salgii jechuun akka gadaa Shawaa keessatti amma itti fayyadamaa jiramutti salgii jechuun beekamaadha. Nama gadaa sagal nyaate jechuudha. Gadaa sagal nyaate jechuun gadaa sana keessatti qooda fudhatee darbee umuriin isaa waggaa 72 ta'a. Waggaa 72 kana booda waliigalli kan duraan bahanis kan haaraa luboonni haaraa yuuba lammaffaarraa gara kuusatti ce'anis waliigalli isaanii saglii jedhamu. Sagliin kun uummata qubatee taa'e, uummata tasgabbaa'ee taa'u, uummata satil ta'ee taa'u jechuudha. Foolleen hin godaana, hin duula, dabballeen waan tokko dirqama hin fixatiin qabaa. Garuu kuusaan uummata boqotee taa'u. Uummata waan uummata isaatiif barbaachisu, dalagaa uummata isaatiif barbaachisu guutuu dalagee amma garuu qaroo ijoollee guddisuu, barsiisuu, seenaa barsiisuu, seenaa dabarsuu, Odaa fi duudhaa safuu Oromoo akka eegamuuf hojjetu ta'eeti argama. Kanaaf kuusaa kana warri Giriikii fi warri Parshaa warri dura barreeffama jalqaba warri Ibiruu warri Yihudaa akka Museefaa akka eenyufaa uummata kanaan kan wal beekan. Uummata kana keessatti kan dhalatan, uummata kana keessatti kan jireenyaaf jiruu isaanii dabarsan warra akka Pilaatoon waggaa 13 Gibxi keessa eenyu wajjin jiraata. Uummata Nuubiyaati. Paayitaagoras waggaa 22 kan wajjin jiraate uummata Nuubiyaati, uummata Kuushaa irra jedhama, uummata Kuusaa kana. Kanaafuu uummanni Oromoodha oriijinaaliitii kuusaan qabu warra si qaba. Fakkeenya muuziyeemii Kaayiroo keessa dhaqxanii warra lolaaf duulaaf qophaa'anii muuziyeemii keessatti isaan kun duultota Nuubiyaa turan, duultota
ummata Gibxii durii turan jedhanii muuziyeemii keessa qeerroowwan mataa guftaa hidhannoo qaban eeboo qaban waan tarreessanii kaa'an yoo ilaaltan waan irraa ummanni Karrayyuu, ummanni Ituu, ummanni Umbannaa, ummanni Sikkoo fi Mandoo, ummanni Maccaa, ummanni Tuulamaa, Galaan kun hundi waan mana isaa keessaa qabu, gaachana qabu, eeboo qabu, guftaa qabu, kalloo qabu. Kanaafuu ummanni kun eenyu turanii yoo jenne ummata Kuush ka ta'e kun ummata Kuusaa jennee warra barreessan Kuushitti jijjiiran kanatu jijjiirana lafa ummata Oromoo. Karaa biraatti qorattoonni warra Giriik yeroo durii warra akka Hoomer warra akka Herodotus Hoomer fakkeenya poem walaloosaa kitaaba walaloosaa Odeessa jedhee barreesse. Odeessa achi keessatti wanni immoo darbaa darbii Odeessa hiikasaa yoo gaafanne darbaa darbii kuufameetoo darbaa darbii dhufe ta'uu isaati. Fakkeenya walaloosaa sana keessatti kan inni itti tarreesse kan ittiin ibsame Odeessa maqaan Odeessa jedhu kun warri Giriik afaan Oromoo dubbatu afaan Oromoo Giriik keessa ture moo waa warra kana warra gurraacha ummata gurraacha Afrikaa durduroo kan Afrikaan ittiin ibsamtu eega otoo Arabni dhufin otoo warri Alexander the Great warri Roomaa warri Farshaa warri Heksos warri Hittite warri Anatolia warri Arabaa osoo Afrikaan seenin dura ummanni qaroon ummanni waan namni nyaatu argate waan namni uffatu argate mana namni itti galu ijaare ogummaa adda addaa kalaqe naannoo bishaan Naayil kana afaan deemee kan jiraachaa ture ummata Kuusaati. Kanaaf jecha warra kanaan jarri Kuusaa jedhaniituma barreessa. Afaan Giriikiinis Kuus jedha, afaan Ibruutiinis Kuusaa jedha, afaan Koptikiin Kuusaa jedha. Isa booddee kan dhufe Kuush ta'eera. Kanaafuu Kuush kan ta'e Kuusaa. Kuusaan immoo uummata Oromoo. Sirna gadaa keessa warra beekamoo hayyoota jechuudha walumaa galatti. Warra umurii gorora liqibsite warra taa'ee nama gorsu warra biyya eegu warra biyyaan tolu warra biyya tolchu isaan kana waan turaniif maqaan kun gara sanatti deemame jechuudha. haa ta'uutii kun Oromoo ta'uusaa har'as qorachuun hin danda'ama. Mallattoowwan naannoo sana jiran irrayyuu naannoo Meeree Saqarraa warra Faayum Mediteriyaan lafoota Gibxi jedhaman kana maqaa isaa yoo fudhanne mataan isaa jechaadha. Fakkeenyaaf Fara'oon tokkoffaan Minaasedha. Maqaa kana lachuu warra Oromoon baafachaa jira. Minaaseen maqaan naannoo ani jiraadhutti maqaan Minaasee jedhamee waamamu jira. Yuuyyaan naannoo Harargee ba'aa qabatee naannoo Jaarsoo naannoo Kombolchaa naannoo Harammayaa naannoo kanarra yoo deemtan maqaa Yuuyyaa lakkoowwameen dhufu. Akkasumas gara Booranaatti yoo deemne gara Baaleetti yoo deemne gara Arsiitti yoo deemne gara Karrayyuutti yoo deemne gara Kamisee yoo deemne maqaan ijoollee maqaan namaa Yuuyyaa jedhamee moggaafame hedduutu jira. Akaakila Baabileen keenya asii achi yoo lakkaawwanne maqaa akkanaa keessatti argana. Kanaafuu Fara'oononni maqaa akkanaa akkamitti qabaatan? Yuuyyaan eenyu? Fakkeenyaaf mootii Kuushin jalqabaa namni suura hawultiin hojjetamee jiru irra Karrayyuu fakkaata. Maaliif Karrayyuun mallattoo Oromoo ta'ee waan hafeef jechuu kooti. Mallattoo Oromoo ta'ee har'a Oromoon irraa ragaa godhachuu kan danda'u waan hedduu of harkaa kan qabu uummata Karrayyuuti. Maaliif aadaa isaa keessatti hafee seenaa isaa keessatti hafee seenaa isaatii fi aadaa isaatiif gatii kaffalaa jira waan ta'eef mallattoo kana nullee waan gara biraa wajjin yeroo walitti finnu akka mallattoo Oromoo tokkootti ilaallaa jechuudha. Kana dura ilaallamaa ture gara fuulduraattis waan hin hamne ummatichis ummata aadaa isaatti ciccee seenaa isaatti ciccee hafe waan ta'eef warri Kuush durii Karrayyuu Oromoo har'aa fakkaatu uffannaadhaan haala ijaarsa qaamaatiin waan kana waan haalleenu ummanni Karrayyuu immoo ummata Oromoo hundaa keenyaa bakka bu'a. Kanaafuu ummanni Kuush ummata Kuusaati ummanni Kuusaa ummata Oromooti. Oromoon hangafa Afrikaati argama dhala namaati. Eessa jiraachaa ture? Guutuu Afrikaa keessa jiraachaa ture. Cape Town magaalaa Cape Town Dabuub Afrikaa irraa hanga Tuniziyaatti Senegaali hanga Suudaanitti Zanzibaari hanga Kasalaa hanga Galaana Diimaa hanga Asad hanga Suudaan ga'utti kana hundarra naanna'ee kottee isaatiin irra deemee horii isaa tiffatee qotatee eegumsa biyyaa fi ofiis godhee jiraachuu isaa mallattoo hedduutu jira jechuudha. Kanaaf sagantaan michillee gadi fageessan qorattee barreessitee dhiyeessiti uummata keenya fi kanaafuu uummanni keenya kana hubannee
waliin seenaa kana iddootti deebisuu qabna jenna. Egaa sagantaa har'aatiif asuma irratti hin dhaaba. Torban amma sagantaa kana biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa. Sagantaa kana immoo akka nama bira gahu faffacaasuu hin irraanfatinaa, walii erguu hin irraanfatinaa. Nuufis immoo yaadannoo komentii nu kennu hin irraanfatin isin jenna. Galatooma, nagaa ta'a.